كل مدام بالعالم كله كدامائي بيقول لك شيء لا تشترين كبير ملابس. شوفي لا تشترين كبير ملابس. كل مدام تايرة تعبانة عشان كل يوم ينزل تحت ودي فوق ينزل تحت. زين شلون نشتغل؟ شكل ماكو مشكلة نشتغل، بس هذا تعبانة 10 مرة ودي فوق تحت عشان تشترون. مو مقاسنا، اشتروا مقاسنا كبير. dhugaa ishee jette dhugaa rabbii dhugaadha. Waanuma jiru dubbatte micoomtuun jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko na ajaa'ibee anaaf jechuudha. Erga bituun ijoollee waan namarraa deemu bitanii yoo yuunifoormiin akka qumatii keetiitii fi akka qal'ina keetiitiin jira. Garuu kuni kan nama lama seesisu bittee miti. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ani nagaa kootiin jira galata waaqayyoo isin jecha. Egaa akka har'a viidiyoo baay'ee tokko na kofalchiisalleedha micayyoon akkatti ishiin jettillee garuu waanuma dhugaa jetti jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi jireenya biyya ormaatuun waan baay'ee nama uffisiisti. Madaami gaarii fi badduutu jira jechuudha. Mee amma kuni dhugaa rabbii dubbachuudhaaf amma kuni bal'aadha baay'ee bal'aadha dhugaa dubbachuuf jechuun namni kafana yuunifoormii waan uffannaa fi isa bareedinaa isa uffatanii miti garuu jechuudha dhuguma itti bal'ataa namarraa gadi bu'aa bakka yoo nun hojjedha jetti ittiin tolu beektaa kan akka keessaa sirraa deemu jechuudha kan akka nafa keessatti itti aanuuf jechuu qabdu jechuudha. Amma namoonni tokko maal jedhu ati kafanaa baatee ati maalidhaa baatee warroonni akkasii jedhanis hin jiru jechuudha. Kun immoo nama wallaalota akkasidha jechuun kafanni tokko kan namatti hin taane akkamitti uffatan uffatte keessattuu immoo yeroo hojii kafanni hojii dirqama nama san irraa deemuu qaba. Irraa deemuu yoo siniin jedhu isatti maarageen ta'uu qaba. Amma kun harki isaa agawii bal'ata akkamitti hojjetti kana surreen agawii irraa gadi bu'u akkamitti gootti akkamitti kaawwatti dhugaa hin ulfaataa bara jechuun dhuma sarraatanyaatti illee waan tokko faradus hin taane kun kafana gaariidhaaf isa maxarti ishiin garuu jechuun yoo bitanii akka malee osoo hin taane akkuma nafatan qaama nama saniitiin bituudhaaf maaliif akka itti tolutti jechuudha. Innaa gaarii badaatu jira waan ta'eef namni tokko miti homaa miti obboleettii koo abshirii guyyaa tokko darbuu danda'a. Obsumaan dabarsii namni hundi tokko miti namni hundi gaarii miti namni hundi badaas miti akkuma amma ati jetteeyyuu hundumti isaaniiyyuu dhuguma kana beekuu qabummaa dhugaa rabbii dubbachuuf waanuma jiru kun dhugaa amma sarraatanyaatti aara namni tokko mee maaliif sarraatanyaatti aartan kun wanta sarraatanyaatti nama aarsuu qabu waanuma isheen hojjetteedha jechuudha. Wanta isheen hojjette san jechuudha. Innaa wanta isheen hojjette san immoo dirqama ishiitu waan akkasii bitee malee yookiin ishii faana deemattee waan akkasii hin binne jechuudha. Garuu kafanuma jechuun namni kafanuma mana kee jechuun yuunifoormii mee haafu kafanuma dhugaarii wayii bitte ta'e eeyyen homaa rakkoon qabu. Kun yuunifoormiidha. Yuunifoormii waa bareedina isaa kamiin bittee itti hojjechuudhaaf garuu ta'us itti hojjettus immoo inni dhiba nama dhibaa dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha. Akkamitti hojjetti kafanni akka malees yoo sitti bal'ate harkumattuu yoo innis ta'e akkata iqaa meeshaa dhiqxuun qabdu wanta hojjettu san nyaata kee keessatti harka keetirraa akka malee bolbola yoo ta'e irra ga'uu danda'a baay'ee gaarii miti jechuudha. Kafanni kama namarratti kafanuma ta'e yoo haa ta'u kama waan ofiitiin qaama ofiitiin ilaaltee hanga darajaa ofiitiin jechuun darajaa yoo isin jedhu fakkeenyaaf nama qal'aa fi furdaatu jira. Yuunifoormiin kun amma nama lama seesisu bitteef ijoollee furdaadhaaf ta'a jechuudha. Isheen micoontu nama akkaataa ilaaltan qal'oodha dhugaa dubbachuuf akkaataa ilaalan qal'oodha. Isheen dirqama isheetii yuunifoormii qal'aa irraa deema jechuudha. Maaliif ol harkisaan ol tokko isheen jettu takka olan harkisaa takka gadar harkisaan dhaartu jechuudha. Innaa baay'ee na ajaa'ibee jechuudha. Baay'ee tokkoon kolfe ninzili fooqi ninzil taahati kan jettu san irratti na kofalchiistee dhuguma ishee jette kana malee wanti yuunifoormiidhaa fi nama maraxiisa wayiitu yookiin immoo filatame wayiitu hin qabu. Yuunifoormii soota immoo kafana namatti ta'u malee kan namatti hin taane maal faayidaa qabare kun nama surreen bal'aan ittiin ta'u akkam gooti silaa ittiin ta'u irraa buustimu deemtee mana makiinaa geessitii immoo baay'ee rakkisaadha.
hundumaafuu yoo isaan akka namaatitti nu ilaalani akka sareetitti nu ilaalu waan ta'eef uumamatiin darba obboleetti koo obsaan dabarsii waa hundumtuu hin darbaa obsaan dabarsuutu caalaa uumamatii atis keessaa hin baata guyyaa tokko hundumti keenya guyyaa tokko keessaa baanee butii haasa'uu dandeenya wanta nurra gahee kana jechuudha. Maaliif namni guyyaa tokko nu darba jennee eegganna malee hin darbu hin jennu. Waaqayyo immoo nagaan biyya keenyatti nu haa galchu. Waaqni waa'ee yaadne nuuf haa guutu. Kanaaf abdii isin kunnu hojii keenya hojjechaa karoora keenya qabanne galma hin geenye guyyaa tokko yookiin immoo hidhaa kana keessaa hin baana. Quxiiccaa akkanaa kana keessaa hin baanaa jechuudha. Maaliif keessattuu warri mana madaamii jirtanii baay'ee kan rakkachaa jirtan baay'eetu jira jechuudha. Hundaa dandeessu jedha ajaa'ibni. Hunduma isaayyuu dandeessee dabarsitee barate. Waan gaariis waan badaas hunda isaatu jechuudha. Kanaafiyyuu obsumaan dabarsaa ammallee isin jedha obboleetti koo obsaan dabarsii. Wanti hunduu gaarummaadhaaf waan ta'eef amanneetu dhiisudha. Gaarummaadhaaf ta'e wanti ta'e sun gaarummaadhaaf ta'e waan ta'eef fudhanneetu dhiisudha isin jedha. Isiniin jedha obboloota koo har'a isinitti baay'ee natti fakkaata. Kanaaf jechuun waa'uma ishee irratti haasa'uu barbaadee ture. Kanaaf innis isinitti haasa'e malee waan biraatii miti isiniin jedha. Akkasuma immoo ijoolleen jechuun namni tokko kan fakkeenyaaf ala jiru jira, kan immoo barraa jiru jira. Akkasitti eeggachuudha, dalagachuudha akkasitti jechuudha. Akkuma namatti dhuftetti dalagachuudha. Maamatti obsaniituma dalagachuutu caalaa isiniin jedha. Hundumaafuu Waaqayyoon bakka jirtanitti isin haa tiksuu. Ofii keessa illee ofii gadhaa keessatti ijoollee ala yaatanii jirtan kun jechuudha. Akkas isiniin jedha. Maaliif warroonni amma addisii kun baay'ee xiqqoo rakkisaadha. Ree dhufa waan ta'eef baay'ee rakkisa jechuudha. Waaqayyo isin hojii haa ta'u isiniin jedha. Jabaadhaa abdiin kutinaa namni abdii kutuu baate inuma wayitti ba'a jechuudha. Gaafa abdii kunne ati inuma wayitti baata jechuudha. Gaafa abdii kutte qofa kan wayitti ba'uu hin dandeenye jechuudha. Inni akkasaan isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf obsaati dalagaayii homaamati abshir obboleetti koo atis nuti nyaata dhabneeti nuti uffata dhabneeti nuti kan biyyaa baane of jijjiiruudhaaf jechuudha. Of jijjiiruudhaaf maatii keenya jijjiiruudhaaf jechuudha. Osoo isa ta'uu baatee maal gochaa biyya kanaa dhufnaa biyyuma keenyatti hojjenna jechuudha. Innaa immoo yoo kan biyyaa baatus immoo aayuuwwan garaagaraa wantoota garaagaraa si godha waan ta'eef kanaaf immoo isa obsitee darbuudha kan du'aa darbee waan ta'eef kan ammaatti karoora baastee hojjetachuudha isin jedha. Isiniin jedha hunduma keessaniyyuu obboleewwan kooyi har'aa fi daamsi kiyyallee isuma kana natti fakkaate kan jalqabe Waaqayyo immoo kana caalaa kan nani hin beekneetti isinii haa ibsu isiniin jedha. Isinii haa eeguu bakka jirtanitti isinii haa eeguu bakka jirtanitti tiksee keessanii haa ta'u. Akkuma amantaa keessaniitiin illee waliin dagatinaa wal gaggaafadhaa isiniin jedha obboloota koo. Inni akkatti baanu beekna malee akkatti gallu hin beeknu. Waaqayyoon hodduu kaa ta'u isiniin jedha. Yaadni kiyya har'aa isuma kanaadha. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatanii sabskiraaybii gochuudhaan hin jajjabeessaa. Yaada fi qeeqa qabaatan immoo komentii irratti barreessuun dagatinaa isiniin jedha. Isiniin jaaladha isiniin kabaja hunda keessaniyyuu dhugaa dubbachuuf baay'ee isin jaaladha. Anarra immoo Waaqayyo caalchisee isin haa jaalatu. Isiniin jedha obboloota koo nagaa nu ta'aa. Waa'een kanan kaasee dubbadhee fi dhugaa micoomti tuni baay'ee tokko garaana nyaattis gara tokkoon garaana nyaatti. Inna viidiyoo ishirratti hojjechuuf malee waan biraatiif miti jechuudha. Namni tokko irraa hin barata. Kanaaf gorsa walii kennuudha jechuudha. Waaqayyo isin duukaa ta'u bakka jirtanitti isiniin jedha obboloota koo. Wantoota immoo kanallee ofii gadhaa. Uumamatti obsaati hojjedhaa. Obsaatu caalaa yoo akkuma jedhame kafanaa miti kan baane nuti dalaganneeti of jijjiiruu maatii keenya jijjiiruudhaaf kan biyyaa baane jechuudha. Waaqayyo nu duukaa ta'u isiniin jedha obboloota koo. Nagaanaa ta'aa fayyaanaa ta'aa isiniin jaaladhaa isiniin kabajaa hunduma keessaniyyuu isiniin jedha obboloota koo. Kanarra waanan jedhu qabu kaa'e nagaanaa ta'a Waaqayyo isin duukaa ta'u. Warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabskiraaybii gochuun dagatinaa. Yaada fi qeeqa qabaattan komentii jalatti.